tokkoffaatti seenuun dura viidiyoo laayik gochuun eegala. Odeeffannoo tokkoffaan seetingii bilbila keenyaa banna. Seetingii bilbila keenyaa akkuma banneen aappis fayyadu akkuma bilbilaatitti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Appilikeeshinii manaajer jedha tokko irratti immoo aappis jedha. Kiyyaratti aappis fayyadu jira. Isa eega bannee booda appilikeeshiniiwwan bilbila keenya keessatti argaman hunda isaa nu tarreessa jechuudha. Egaa nu tarreessee booda tokkoffaa irratti kan argamu bannee fakkeenyaaf eega bannee booda baatirii kan jedhu bira deemna. Baatirii kan jedhu kana eega bannee booda allow background activity kan jedhu off gochuu qabna jechuudha. Kana off gochuudhaan bu'aan nuti argannu maali yoo jenne bu'aan nuti argannu bilbilli keenya yeroo iskiriin isaa off ta'eyyuu chaarjii bilbila keenyaa akka hin finneef nu fayyada jechuudha. Bifa kanaan appilikeeshiniiwwan hunda isaa sirreessuu dandeenya. Lammaffaa soolaallee bifa kanaan baatirii kan jedhu bira eega deemnee booda kun bifa kanaan off gochuu qabna jechuudha. Lammaffaan seetinguma bilbila keenya irratti connection kan jedhu kana banna yookiin mobile data jedhee argama bilbila tokko irratti. Isa gabannee booda data usage kan jedhu banna. Isa gabannee booda mobile data kan jedhu banna. Mobile data bannee yoo ilaallu bifa kanaan appilikeeshiniiwwan data bilbila keenyatti fayyadaman duraa duuban nu tarreessa jechuudha. Isa egaa argine booda bifa kanaan eega bannee allow background data usage jedha. Allow background data usage kuni bilbilli keenya yeroo appilikeeshinii kanatti fayyadamaa hin jirrettuyyuu data bilbila keenyatti ni fayyadama jechuudha. Kanaaf off gochuu qabna. On yoo ta'e argame off taasisuu qabna. Bifa kanaan appilikeeshiniiwwan hunda isaa off gochuu qabna jechuudha. Bifa kanaan off goona jechuudha appilikeeshiniiwwan hunda akkasumas appilikeeshinii haaraa gisee bilbila keenya irratti buusnus bifa kanaan off gochuu qabna. Sadaffaa irratti seetinguma bilbila keenya irraa privacy kan jedhu barbaanna. Privacy jedha. Privacy bifa garaagaraatiin argamuu danda'a. Privacy and security dha. Privacy kophaa jechuu danda'a. Kanaaf privacy kan jedhu kana banna. Eega bannee booda permission manager kan jedhu kana banna. Permission manager jechuun permissioniiwwan bilbila keenya irratti argamuu danda'a. Isaanis bifa kanaan eega tarreessee booda fakkeenyaaf contact kan jedhu kana ilaallu. Contact kan jedhu kana irratti bilbila bifa kanaan bilbila keenyaaf kan ayyame yookiin contactii permissionii kan ayyamameef jechuudha. Fakkeenyaaf inni kuni geemidha. Contactii ayyamuun dirqama miti jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniiwwan contactidha permissionii kennuu hin qabne bifa kanaan don't allow jechuu qabna jechuudha. Maaliif odeeffannoo bilbila keenya karaa appilikeeshinii kanaatiin wantoota nuti haasofne waan akkasii fudhachuu danda'a waan ta'eef kanaaf bifa kanaan appilikeeshiniiwwan permissionii bilbila keenya ayyamuu hin qabne bifa kanaan sirreessuu qabna jechuudha. Akkasumas lokeeshiniin jira maayikiroofoonii kaameraa bilbila keenya appilikeeshiniiwwan hundaaf ayyamuu qabna jechuudha. Kanaaf bifa kanaan odeeffannoo keenya fudhachuu danda'a waan ta'eef. Sadaffaan lokeeshin kan jedhu kana ilaalla. Lokeeshin kan jedhu seetingii keessatti bifa kanaan argama. Yoo hin argamin sarchii goonee lokeeshin jennee barbaaduu dandeenya. Kan koo waan argameef kallattumaan gara lokeeshin kan jedhu kanatti deemna jechuudha. Kanaaf lokeeshin kan jedhu banna. Lokeeshin kan jedhu eega bannee booda appilikeeshiniiwwan lokeeshinii ayyamee bifa kanaan tarreessa. Kanaaf fakkeenyaaf tokkoffaa irratti kan argamu kun lokeeshinii ayyamuuf hin barbaachisu ta'e bifa kanaan lokeeshinii bilbila keenya off goona jechuudha. Fakkeenyaaf lokeeshinii ayyamameera jechuudha. Lokeeshinii ayyamuun kan dirqama ta'een alatti kuuwwan isaa ayyamuu hin qabnu jechuudha. Sababni isaa iddoo itti nuti itti argamnu nu hubachuu danda'a waan ta'eef kanaaf dirqama miti. Kan dirqama ta'e immoo ayyamuu dandeenya. Fakkeenyaaf maappis kan jedhu googilli kana ayyamamuu danda'a. Kuuwwan garuu dirqama miti waan ta'eef ayyamuu hin qabnu jechuudha. Odeeffannoon irraa bareedaa akka ta'eef diin qaba.